Ani barataa kutaa 11tti jedha obboleessi keenya tokko. Ani barataa kutaa 11 ta'ee shamarree tokko jaalladhee hin beeku kana duraanii. Jaalalas gaafadhee hin beeku. Garuu amma jaalalli na qabee akkaman godhaa jedhee dooktarii tokko gaafata mucaa obboleessaa tokkotu. Waan ajaa'ibaa! Seenaa obboleessa kanaa diraamaa yookaan asoosama otoo hin taane isa qum nagaraadha jechuudha. Barreeffama isaaniin isinii dubbisa. Barreeffama isaaniin isinii dubbisa. Anaan kan na ajaa'ibe deebii dooktarichi sun laateefitu na ajaa'ibe jechuudha. Mee akkas jedha. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessa miti ani obboleettiin keessan nagaadha. Jaalala Waaqayyootiin viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaati. Waan keessa darbitanis yaadattu akkasuma immoo obboleessa kutaa 11 kutaa 10 kutaa 9 qabu yoo qabaattan gorsuu dandeessu jechuudha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Keessumaa bara amma keessa jiraannu miira dargaggummaa jechuudha. Akkas jedha obboleessi kun. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu dooktara akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootii Waaqayyoof galannaa ta'u barnoota isin asirratti nuu qooddan yeroo hundumaa baay'ee namatti tolaa jedha. Egaa maal jedhaa? Ani dubara tokko jaalladhee qabamee ammaatti dubara tokkitti iyyuu waa'ee jaalalaa kaasee hin beeku galata Yesuus koo jedha. Amma jaalala tokko jaalladheen jira. Amma dura garuu nama tokko jaalladhees hin beeku jaalalaanis qabamee hin beeku galata Waaqayyoo jedha. Isa darbeef galateeffata garuu amma qabamee jira. Maal jedhaa? Ani akka mana barumsaa keenyaatti tokkoffaadha. Hojii Yesuus ana keessaan hojjetu namoonni baay'een haara galfatu. Amma immoo jaalalaan qabameen jira. Waa'ee jaalala kanaa akkam godhuu? Jaalala kana gaafadhee jalqabu moo akkasumatti of keessatti qabee of eeggadhu? Kamitu sirriidhaa akka dubbii sagalee Waaqayyoottis ta'e karaa milkaa'inaa kamii na gorsaa jedha. Egaa gaaffiin ammaa kan barataa sanaati. Kaniin amma isinii dubbisu immoo deebii dooktarii sanaati. Deebii dooktariin sun barataa sanaaf laate dhaggeeffadhaa akkas jedhaa. Amma barataan suni jaalalleessa sana nan gaafadha moo nan dhiisaa? Barumsa kootitti amma barumsa sadarkaa tokkoffaa qaba jechuudha. Akkasuma immoo mana Waaqayyoo keessatti nama baay'ee jabaaf baay'ee ajaa'ibsiifama namni hojii isaatti gammadudha. Amma gaa iccitiidhaan gara dooktarii kanaa fidatee jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dooktariin kun immoo maaliin akka inni deebisuu fi akkas jedha. Ani garuu gaaffiin koo osoo amma intala sanaa si jaalladha jetteen isheenis si jaallatte maal goota sana booda jedha. Ni bilbiltaa fi wal argitu, ni kolfitu, waliin deemtu, kaaffee deemtu, muka jala teessu, ija keessa wal ilaaltu, sa'aatii dheeraa waliin haasoftu, mana galtanii walumaa yaaddu, laphee keessan tash gootu, gochaa adeema, qo'annaa dadhabaa deemtu, kadhannaa dhiisuu jalqabdu, macaafa qulqulluu dubbisuu miti bifa saayyuu isin jalaa bada. Lamaan keessan iyyuu barataa harka maatii eeggatu waan taataniif maallaqa maatiin isiniif kennan wal afeertuu. Mee wantoota amma gootan kana keessaa waanuma jireenya kee boriif si fayyadu natti himi jedha. Deebiin kun laphee nama tuqa dhugaa. Mee wantoota amma gootan keessaa waanuma jireenya kee boruuf si fayyadu natti himi. Wantoota kanneen godhu maal faayidaan isaa? Barataa kutaa 11 taatee dhimma jaalalaa keessa seenuun sittiin ulfaatu? Umurii kanatti dhuguma amma ati jaalalaa fi jibba adda baaftee jirtaa?
Nyaattee quuftee jirtaa? Yaa dargaggootaa warri ganaa osoo haayiskuulii jirtanii jaalala jettanii maraattanii tasgabba'aa of hin miidhinaa. Jaalalaa fi miira jaalalaa adda baafadhaa. Miira faana hin deeminaa. Dura barnoota keessan baradhaa. Bilchina qabaadhaa. Akkuma midhaan seeraan hin bilchaatiin garaa nama dhukkubsu, sammuun hin bilchaannes jireenya namaa dhukkubsa. Kanaafidha dhukkubsattoota baay'een kan waldaa fi ollaa keessaa qabnu. Mee maal jettu? Waaqayyo isaan haa eebbisu dooktarii kana. Maal akka gaafattu beektaa? Ani umurii kanatti jaalala keessa galuuf mo'achuun koo fayyadamuudha jedhii of gaafadhu. Barumsa koo eenyuuf dhiiseen miiraan maraadha jedhii of gaafadhu. Mul'anni koo maali? Ani amma eessa gaheen jira jedhii of gaafadhu. Argitanii? Otoo jaalala naman gaafatiin dursa jechuudha waan of gaafatanitu jiru. Ofuma kee jechuudha. Amma ani isiniin jedhamiti ala ani warra barataa jechaan jira. Barataa warri qabdan itti sheerii godhaadha. Ila otoo jaalala naman gaafatiin dursa barumsa koo akkaman godha jedhiitu of gaafadhu. Jireenya koo akkaman godha jedhiitu of gaafadhu. Mul'ata koo akkaman godha jedhii of gaafadhu. Yoo ofii kee deebii ofiif laatte mitire kan gara namaatti darbitu. Egaa guyyaala dooktarii keenyaati. Ani amma eessan jira jedhiitu of gaafadhu. Waggaa 10 har'aa eessa gahuun qaba jedhiiti of gaafadhu. Waggaa 10 har'aa eessa gahuun qaba jedhiiti of gaafadhu. Yaa Waaqayyoo akkamiin si gammachiisuu qaba jedhii of gaafadhu. Akkamiin haala qo'annaa koo fooyyessee harka nagaa jalaa ba'a jedhii of gaafadhu. Walumaa galatti intala durbaa deemtee gaafachuun dura atiyyuu eessa akka jirtu of gaafadhu jedhe. Gaafa ati of gaafattu keessi kee maal akka inni si jedhu beekta. Sinii galee miti? Mee dhugaa dubbachuuf amma viidiyoo kana yeroon isinii waraabume komii yookaan mormiin jira dhugaama jirtudha kun. Haa ta'u iyyuu malee immoo jechuudha gorsi dooktarii kana laphii nama tuqa dhugaa Waaqayyo. Kanaaf barnoota karaa miidiyaa ijoo ta'e jechuudha. Barnoota karaa miidiyaa ijoo ta'e dubbisuu hin dagatinaa. Isinillee amma barattoota otoo hin taane walakkaan keessan hojjettoota taatanii jirtu. Walakkaan keessan immoo jechuudha biizineesii mataa keessanii hojjetaa jirtu. Garuu boru dhala keessaniif illee gorsuu dandeessu. Akkasuma immoo obboleessa barattu obboleettii barattu yoo qabdu ta'e illee gorsuu dandeessu jechuudha. Isa ofii keenya otoo arginuu yookaan immoo wanta nu mudate keessa darbu namoota biraaf immoo jechuudha gorsaa fi muuxannoo laachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana gadhumaatti dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Yaada qabdan immoo komentii jala kaa'uu dandeessu.